Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechuun jaalladha. Qormaata jireenyaa guyyaa har'aa kanaa seenaa weellistuu Muluu Roobii isin biraan gahuuf jira. Weellistuu Muluu Roobii sirba ishee birriin kan arabaati jedhuun uummata biratti beekamti. Sirbi ishee kun seenaa akkamii of keessaa qaba kan jedhu namni hanga yoonaatti gurra itti qabee hin hubatin jiraachuu mala. Haa ta'u malee sirbi ishee birriin kan arabaati jedhu seenaa ishee irraa akka jalatti kan mul'isudha. Weellistuu Muluu Roobii akkuma nama kamii hojjettee jireenya gaarii jiraachuuf biyya isheetii baatee turte. Osoo biyyaa hin bahin dura Muluun nama bultii horatteedha. Umurii ishee ijoollummaadhaan jechuunis waggaa 14tti heerumte. Abbaa manaa ishee waliinis ijoollee 2 horatanii jiru. Erga sanaa boodaas abbaan manaa ishee irraa boqate. Muluus jiruu fi jireenyi ishee ijoollee guddisuu waliin itti ulfaate. Waan gootu wallaaltee gidiraan jireenyaatiin marfamte. Isheenis gara biyya Arabaa imaluuf yaadde. Yeroo sanatti qarshii homaa hin qabdu turte. Isheenis meeshaa mana keessaa hanga siree irra raftu gahutti gurgurte. Ijoollee ishees maatii ishee irratti gattee gara biyya Arabaa imala ishee taasifatte. Erga achi geessees jireenyi mana namaa itti ulfaate. Ishee gaddisiisus jireenya fi rakkoo kaleessaa yaadachaa hojii isheen ittuma fufte. Isheenis akkuma nama kamiituu miidiyaa hawaasaa feesbuukii, waatsaappii fa'aa fayyadamuu jalqabde. Sana boodas akkuma nama kamiituu nama waliin wal baruu fi waliin haasa'uu eegalte. Waliin dubbii keessa dhiira daldalaa jaalalaa kan maqaa jaalalaatiin fakkeessee jiraatu tokko harkatti kufte. Waliinis jaalala jalqabanii. Muluun dhugaa fi dhugaa waliin nama jiraattuudha. Isheenis rakkoo fi seenaa jireenya ishee hunda nama jaalattu kanatti himatte. Innis nama dhugaa fakkaatee maallaqa ishee irraa nyaachuuf itti sissiqe. Waan hin jirre waan jiru fakkeessee itti haasa'uu jalqabe. Namni tokko jaalala keessa yoo seene karoora gara fuulduraa waliin mari'achuu fi wal jajjabeessuun wantuma jirudha. Namichi kun garuu jireenya ishee tolchuuf osoo hin taane jireenya ishee balleessee ofiif mijeeffachuu ture yaadnisa. Namoonni tokko haalli fi hojiin isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Osoo rifeensa qabaatanii harka isaanii akka miilatti fayyadamanii miila afuriin deemanii bineensa jechuun nama hin saalfachiisu ture. Namichi kunis rakkoo fi seenaa ishee da'oo godhachuudhaan jireenyi ishee har'as akkuma kaleessaa gidiraadhaan akka guutamtu taasisee jira. Muluunis maallaqa hojjettee argattu irraa ijoollee ishee gargaaraa kaan immoo nama jaalattu kanatti ergaa turte. Innis lafa siif bitee mana siif ijaaraa jira jechuun ishee sobaa ture. Muluun garuu yeroo inni akkas jedhuun dhugaa waan itti fakkaatuuf baay'ee gammaddi ture. Qarshii argattus itti erguu ittuma fufte. Isheenis jireenya ishee kaleessaa yaadachaa abjuu amma namichi itti mul'isaa jiru waliin yeroo wal bira qabdee madaaltu gammachuun ishee daangaa hin qabu ture. Amma Muluun gara biyyaa galtee mana jaalalleen ishee ijaareef keessa jiraachuuf dadhabbii ishee biyya Arabaatti dabarsite itti boqachuuf yaadaa jirti. Isheenis yeroo dhiyootti gara biyyaa galuuf yaadaa akka jirtu jaalallee isheetti himte.
inni samman haalli fi amalli isaa akka duraanii irraa itti jijjiiramuu jalqabe. Muluunis namni kun akka milaata jettee shakkuu jalqabdee jirti. Isheenis gara biyyaa imaluuf wantoota imalaaf ishee barbaachisu erga guuttattee booda yaa jaalallee koo tikeettii muradheen jira gara biyyaa galuudhaaf qophii hunda xumureen jira jettee nama jaalattu kanatti himte. Guyyaa gara biyyaa galtuu erga itti himteen boodas inni garuu yeruma sana irraa kaasee bilbila isaa cufate. Muluunis abdii hin kutanne. Irra deddeebitee yeroo yaaltus taasuma bilbilli isaa banaa ta'uu hin dandeenye. Jaalalleen isheen yeroo Muluun waliin haasaa turanitti gaafa gara biyya keetii dhuftu boolitti dhufee gammachuudhaan sisimadha jaalallee koo jedhee Muluu goyoomsaa ture. Har'a garuu Muluun gara biyyaa galuuf imala ishee jalqabuuf yeroo kaatutti namni kun bilbila isaa cufachuudhaan jalaa baqatee jira. Erga gara biyyaa galtees jaalallee isheen isa mana ijaaree si eegaa jedheen ishee goyoomsaa ture kana argachuuf hin dandeenye. As buutee fi as jiraan isaa hinuma dhabame. Weellistuu Muluu Roobii yeroo ammaan kana jireenyi isheen baay'ee itti ulfaatee jira. Jireenyi ishee akkuma kaleessaa gidiraa fi dukkanaan kan guutame ta'eeti jira. Yeroo ammaan kanatti weellistuu Muluu Roobiidhaan lukkuu fi killee gabaa tokko irraa gara gabaa biraatti geessitee gurgurtee ofii fi ijoollee ishee jiraachisaa jirti. Gidiraa fi muudannoon obboleettii keenya weellistuu Muluu Roobii irra ga'e kun wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi onnee namaa madeessu sammuu namaa cabsuudhaan waan baay'ee jireenya namaa keessatti yeroo kamiiyyuu nama keessaa hin baanee fi yeroo kamiiyyuu boqonnaa namaaf hin kennine kan keessa namaa keessaa bahuu hin dandeenyedha. Kabajamoo fi hordoftoota daawwattoota koo muudannoo akkanaa sammuu nama miidhuu fi onnee nama cabsu irraa isin haa baraaru. Inni tokkoof muudannoo ta'e kan biroof immoo muuxannoo akka ta'uunis ergaa keenyadha.